Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirra jirtu nageenyi koo bakkuma jirtu isin haa qaqqabu jecha. Irraa waan bareeda wayii isinii qabadhe dhufe maal jechuun keessan hin oolu appii tokko osoo gad hin buufne haala bareedaadhaan kunoo bifuma amma argaa jirtan kanaan isa kana barreeffama bifa akkanaatti jijjiirachuu jechuudha. Bifa akkanaa kana itti jijjiirachuu jechuudha. Foontii tokko osoo hin fayyadamne. Okay. Kanatti gara barnoota darbuun dura warri YouTube channel kiyyaa faara taatanii baga nagaan dhuftanii koottaa subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa isiniin jecha. Bariisoo show jettanii yoo barreessitanii isinii dhufa isiniin jecha. Bariisoo show yoo jettanii kunoo akkanatti isinii dhufa subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aa jechuudha. Warroonni haga ammaatti subscribe naa gootan hedduutu akka galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Okay. Asitti mallattoo subscribe jettu tana gisee takka gadi tuttu notification afur jirtu tana gisee takka tuqxe all kan jedhu kana raddeeffattee barnoonni guyyaa guyyaadhaan isin gadhiisu akka isin bira ga'uuf isin gargaara jechuudha. Okay. Asumaan gara barnootaatti isin dabarsaa jechuudha. Okay. Jalqaba settingii keessan seenna jechuudha. Settingii keessa seentan. Settingii keessa erga seentanii akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Okay. Erga akkanatti isinii dhufee suutu akkanuma olooftanii akkanatti dhufa jechuudha. General management kan jedhu kana. General management kan jedhu kana isinii dhufaa jechuudha. Isa gisee takkaaf akkasii gadi cufaastan. Okay, obboleeyyan kiyya gisee takkaaf isa gadi cufaastanii dhifama general management kan jedhu kana gisee takkaaf tuqxanii. Okay, akkana isinii dhufaa jechuudha. Erga akkana isinii dhufee akkana olooftanii jala kanatti jechuudha. Font size and style kan jedhu kana. Kun dhuma isaa kana jalatti ni argitan jedhee yaada. Isa kanatti gisee takka gad tuqxanii jechuudha. Akkana isinii fida. Okay, erga akkana isinii fidee kana yoo barbaadan size isaa akkana gad xiqqeeffachuu dandeessanii. Font size kan jettu tana gisee takkaaf gad tuqxanii jechuudha akkana. Okay, inni akkana dhufa jechuudha. Yeroo dhufu diffuulii Samsung waanii kana isa kanniin lamaan qofa jira jechuudha. Lamaan kana qofatu bakka kana taa'a. Kunniin ammoo bakka biraatii bakka kana dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirra yoo galchee hin jijjiirama jechuudha. Kun akkuma arguu jettanii bifa kana jijjiirama. Okay. Isa kana istaayila kana eessaa arganna yoo jettanii fagoon deemtan asuma jalaanii download fonts kan jettu tana gisee takkaaf gadi tuqxanii jechuudha akkas. Okay, obboleeyyan kiyya erga akkasii gadi tuqxanii appilikeeshinii maallaqaan bitamu hedduutu azila isinii ba'a jechuudha. Okay. Kun appilikeeshinii maallaqaan bitamaa jechuudha kun hundi isaa. Okay, kunoo akkuma arguu jettanii asitti riyaala 6 saantima 71 bitamaa jechuudha appilikeeshinii kun gabbuufachuuf. Okay, kun yoo kun firiidha gabbu'ee jira jechuudha. Kuniif kuni isa firiiti. Kunis sadaffaadha isa firiidha jechuudha. Akkuma arguu jettanii kun asitti saantima 60 fi birjaa fi riyaala 6 jechuudha. Riyaala suudii 6 fi saantima 70 takkaan gurguramaa jechuudha. Okay, nuka birrii maalirraa goona birriin hin barbaannu natsa gabbuufachuu feena. Top 5 free tan jettu tana ni argitan jedhee yaada. Top free tana gisee takkaa fi gadi cuqaasan. Okay, isiin top free jedhamtu tuni isii tanaa jechuudha. Isii keessa gisee takkaa fi hin seennaa. Okay, akkana nuuf fidaa jechuudha. Akkana nuuf fida. Kunniin appii firiidha jechuudha. Gabbuufannee itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Okay, kana itti akkasii yoo bannee waliigalatti kunoo appii 5 jechuudha. Kana keessa wanni isin gabbuufattanii hundi isaanuu ni dalagaa jechuudha. Okay, an fakkeenyaaf takka 2 3 isa kanniin gadi buufadhee jira jechuudha. Akkuma arguu jettanii 3 kana gadi buufadhee jiraan. Okay, isa kana takka dhiifama. Isa kana takka obboleeyyan kiyya
kana takka kana lama kanaan sadii kana sadiin gabbuufadhee jira jechuudha. Ishi kabiraa gabbuufachuudhaaf maal gootu amma fakkeenyaaf isa kana buufachuu barbaade isuma qubaan gattu akkanatti dhiifama obboleeyyan kiyya. Okay obboleeyyan kiyya isa kana kunoo firii tan jettu tana isa tana sadiin tuni buutee jirti gabbuufadhee jira jechuudha itti fayyadamu jira. Inni kunniin install kan jedhu bakka install jedhu kun naaf deeru kuni gadi hin buune jechuudha. Okay amma fakkeenyaaf Samsung stands tan jettu tana gisee takkaaf gattuqa akkana maree nuuf fida obboleeyyan kiyya dhiifama. Okay akkana nuuf fida jechuudha. Appii kana gadi buufachuu barbaanne haala salphaadhaan kunoo bakka download apply jettu tana dhiifama. Apply tan jettu tana gisee takkaa fi gadi tunda kunoo apply ta jechuudha jala kana jirti. Isii tana gisee takkaa fi gadi tunda jechuudha kunoo isii tana. Okay isii tana eega apply goonee obsaan eeggattu. Okay apply godhee jira. Okay kuno asitti naa bu'ee jira jechuudha akkuma argu jettanii kuno Samsung Stein kuno gannaa bu'ee jira jechuudha. Okay kan hundayyuu isin asumaan gadi buufattanii jechuudha. Okay bakkuma duraatti deebina. Okay am fakkeenyaaf gadi buusee isin mul'isa. Kuno akkanuma maree isin fida. Kuno install new kan jedhu kana dhiifama obboleeyyan kiyya. Install new kan jedhu kana install godhattanii jechuudha kun akkana isinii fida waan install ta'e hin jirre. Okay akkasitti install yoo gootanii achitti isinii baasaa jechuudha kun jala kana qoxxaraa jira akkuma argu jettanii kun akkasitti qoxxaraa jira jechuudha. Kun asitti gabbu'aa jira jechuudha. Ka gabbuu kuni qafoo irratti hin bu'u. Qafoo asirraa fakkeenyaaf kun akkanatti hin bu'u jechuudha. Isinii galee obboleeyyan kiyya. Keessumatti setting magaalee wanni keessatti isinii bu'aa jechuudha. Akkanatti kanarra gadi isinii hin bu'u. Isinii galee okay haanni bu'ee dhufatu install ta'u jira. Okay obboleeyyan kiyya gabbu'ee jira play goones seenna jechuudha. Akkuma argu jettanii kun asitti nu dhufee jira jechuudha. Kan amma install achi godhee kun asiin na dhufee jira raddeeffachuu ni danda'a jechuudha kun irratti na deebi'ee jira jechuudha akkuma argu jettan kun akkuma argu jettanii kun irraa cufee loo jedhe kun barreeffama bifa kanaanii kanatti naaf fida jechuudha kun yoo barbaadan irra galfachuu dandeessu jechuudha. Okay haaluma kanaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Barnoonni keenya kan irraa kanuma fakkaata. Warri YouTube channel kiyya faaraa taatanii subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa. Warri haaraa dhuftanii kootu ana dhufu seenaa isiniin jecha barnoonni kanumatti dhaabata. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isin haa qaqqabu isiniin jedha.